Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 23. Guyyaa kana monoksoonni qulqulloonnii fi qajeeltonni Awunoobiyaawusii fi Indiriyaas wareegamummaadhaan boqotan. Qulqulloonni kunis warra gurguddoota biyya Liidaa keessaa kan dhalatan turan. Xinnummaa isaaniitti gorsa Waaqayyootti walii galanii kawaala biyya Sooriyaa keessa jiru tokko deemanii monoksoota ta'an. Kana booda gara kabajamoo Abbaa Maqaars deeman. Duuka bu'oota isaa ta'anii ajajamanii fi gorsa isaa fudhachuudhaan soomaa fi kadhannaa qabsuurattis of qabanii jiraatan. Haala kanaanis waggaa 3 achi jiraatan. Oduun tajaajilaa fi hojii gaarii isaanii kun yommuu dhagaametti Awunaabiyoosin filatanii episkooposii mudan. Indiriyaasiin luba taasisanii mudan. Isaanis tuuta maatii Kiristoosiin haala gaariidhaan eegan. Kana booda foon isaanii raawwatanii hamma dadhabsiisanitti tajaajilaa fi qabsuura isaanii baay'isan. Mootichi gantuun Yooliyoosis waa'ee isaanii yeroo dhaga'etti loltoota isaa ergee gara isaatti fide. Abbaa ulfinaa Kiristoosiin gananii gara waaqeffannaa isaa ishee gatii hin qabnetti akka galan ajaje. Yeroo sanatti isaa fi waaqolii isaa warra gatii hin qabne sana ni abaaran. Innis gidiraa cimaadhaan isaan dhiphise. Dhaqna isaanis kutaalee hedduutti isaan kukkutee isaan hire. Lubbuu isaanis harka Waaqayyootti kennatan. Tokko tokkoon isaanis gonfowwan 3 fudhatan. Inni tokko gatii isaan qabsuuratti hidhamanii fi gatii monoksummaa isaanii, inni lammaffaan gatii tajaajila lubummaa fi inni sadaffaan gatii dhiiga isaanii lolaasanidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sukni isaaniis nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyumti kun yaaddannoo dubree qulqulleettii Maraata Kiristoos Takleetii. Dabalataas yaaddannoo wareegamtoota 44 akkasumas Gorgoriyoos isa Mankiraa, Intisnaa Biliinaa fa'aati. Sukni isaanii nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyumti kun guyyaa yaaddannoo wareegamaa Ewoosxaatiyoosidha. Sukni isaa nurra haa bulu bara baraaf. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo, siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u
Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.